Nagaa fi jaalalli Waaqayyoo iddoo jirtanii fi mana jirtanitti nageenyi gooftaa isiniif haa baay'atu. Obboloota koo akkam jirtan? Ana nagaa kooti obboleettiin keessaan. Maqaan koo Burtukaanaan jedhama. Har'a dhugaa baay'atiin qabadhee isin gidduutti argame. Dhiifama dogongores. Dhugaa baay'atiin kiyyaa amarriin bubbuleeraa har'a boru osuman jedhu Waaqayyo daandahaadha hundumaayyuu dhukkuba kamiyyuu kan namaaf ba'aa ta'e Waaqayyoodhaaf qallaalidha. Wanta hundumaayyuu gara isaatitti gara qulqulluudhaa fi yaada keenya gara isaatti sabassabannee yoo Waaqayyo kadhanne inni argaadhas abbaa furmaatattis furmaata nuuf kenna hundaafiyyuu Yesuus danda'aadha. Dhugaa baay'atiin kiyyaa wanti narra ga'e konfirensii bara 2012 ji'a 12ffaa keessa natti fakkaate gaaddanyaan tiyya konfirensii san affeerramtee turte. Ani haallis naan mijoofne konfirensii san irratti illee hin hirmaanne yeroo san na dhukkubaa hojiinis natti baay'atee ture. Kanaaf Waaqayyo immoo iddoo jiranii fi fageenya dhihoodha osoo hin jedhin bakka barbaadanitti Waaqayyo barbaade nama argata. Akkana jedhee innis maalinni Raajii Misgaanuu konfirensii san keessatti obboleettiin tokko harki mirgaa kan sirraa addii lallaa'u kan siddanazzazu miilli mirgaa gartokkeen kun sirraa diilallaa yoo teechu si haduuda, yoo dhaabbatturree si haduuda, yeroo rafturree si haduuda. Obboleettiin kun Waaqayyo akkas naan jedhe sa'aatii ammaa kana qabee sirraa kaasera bilisa si baasera siin jedha gooftaan naan jedhee dubbatee isa san gaaddanyaatti sheerinaa gooti turte. Anis bakka kiyyuma jedheen amiin jedheen bakka iddoon taa'u akkanitti Waaqatti irra oolu taale akka daa'imaa baay'ee tokko natti dhagahame. Dhugaadha inni anuma harki mirgaa zumedheetuma narraa danazzazameetuma narraa du'a. Miilli mirgaarree bakka achirattis nan himadhaa hin himadhu. Ergan gara Waaqayyootitti citee gara isaatitti hafee kadhannaa koo isatti jabeeffachaa jiru mana hakiimii deemee hin beeku. Gara waggaa fi ji'a ja'aati mataayyuu na boyyaafatee hin beeku. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isa kana bakka sababa Haacaaluun du'e saniinis baay'ee tokko rifadheen ture. Haala saniin maaliif jedheen bakka waa baay'ee cinqatii baay'ee keessan galee saniif na dhukkubaa'ee hojiin sanatti baay'anaa. Kanaaf immoo maaliif jedhee bakka gaafinatti ta'e Waaqayyo beekadhas danda'adhas nama arga ejji isaa gurguddaadha. Ulfinni fi galanni teessoo isaarratti haa ta'u. Abbaa keenyaaf obboloota koo naaf galateeffadha. Yeruma isaan amiin jedhee fudhadhe sa'aatuma sanarraa qabee narraa dhaabbatee na hadooduu daqiiqa tokko cinaacha karaa mirgaatiin rafuu hin danda'u. Halkan irreen duraan na hadoodaa na xasaxasaa bakka sibiila ta'eetuma narraan marraa du'a qaamumti kiyya kun harki mirgaa miilli mirgaa gartokkeen kun yoo dhaabbadhurreen danda'ee bakka tokko dhaabbadhu na hiddaa hin taa'u nan deddeema bakka jarri soonaaman dafee lafaa ka'ee dhaquudhaaf na hidda na hadooda narraa du'a bakka harkiseen lafaa kaasa miila koo kana miila nama hambiraa natti fakkaate qaama nama hambiraa narraa ta'e bakka qaamni gartokkeen kun. Kanaaf Waaqayyo danda'aadha. Isa san na fayyiseera. Raajii Misgaanuu Waaqayyo ayyaana kee irratti gooftaan dachaa dachaadhaan siif haa baay'isu. Eebbifamii bara jireenya kee
waaqayyo si haa eebbisu siin jedha. Asumarraan inni kan lammaffaa immoo ammas konferensichuma keessatti gaafasuma kanumatti aansiti ammas obboleettiin tokko waaqayyoon natti agarsiisaa jira. Inni funuunni akka bishaanii si keessa yaa'u kan inni keessa dhangala'aa jiru funuunan maalan ta'ee jetta namatti hin himadhu jetta. Obboleettiin tokko boohaa jirta namatti sin himadhu maalin fan himadha jetta. Dhofkattee kan dhiigni kee funyaanis ni keessa yaa'aa jiru akkuma bishaatti funuunni kun baay'atee si keessa dhangala'aa jira jedhee gaafasuma achuma keessatti dubbate karaa raajii misgaanutiin waaqayyo gaafasuma. Innis anuma asii miilli fi harki koo narraa du'eera narraa hadooda deebi'ee funuunni kun immoo fuula kiyyarreen dhiqachuu sodaadha gimbaari adda kiyyaa of tuquu sodaadha gadi jechuu sodaadha bakka inni maddu mee asii miilli na hadoodee harki na hadoodeen jedha deebi'ee funuunni koo dhiigni koo akkanti na keessa yaa'a jedhe maaliif ani madda waaqayyo yoo ati na agarre jara kanatti himadhee har'a hospitaala yoo na geessan yookaan qorichi kun hojjechuu danda'a yookaan hojjechuu dhiisuu danda'a. Kana bira immoo haala dhibama bashitaa biyyatti dhufe kanaatiin achirraanis immoo marmaraa isaati ganaa waaqayyo achi deemee ani Ingilittiitti kan hundumaan barbaadu jaratti ni madhu osoo ni madhe ammoo makka jedhanii na geessuu danda'an isa ani hin himadhu yoo ati na argite na argi na fayyisi dhiigni koo akka bishaan keessa yaa'u kun jedhee qofaan nan boo'a. Inni sunis anuma obboloota koo waaqayyo oolmaa baay'ee naaf oolee raajii misgaanuun obboleettiin kun seexanii si maraachuudhaaf sammuu kee si baxaxuudhaaf manaa bahe waan ta'eef waaqayyo bilisa si baaseera sa'aatii ammaa kana qabee obboleettiin kun bakka jirtu adda kee gimbaarii adda kee qabadhuuti bishaan harkatti qabadhu siif hin kadhadha sa'aatii ammaa kana baasee waaqayyo akkasiin jedha bilisa si baaseera siin jedha. Amiin jedhe maan fudhee gaaddanyaan xiyye sheerinaa gootee turte akkana dhukkubshii qofatti nime bakka funuunni sun dhugaadha akka bishaanitti na keessa dhangala'a yoon ol jedhee dugdaan ciise afaanin na dhangala'a bakka mucayyoo wajjin kifilii tokko nutti hin himadhuun jedha bakka sooftiin bakka akkuma bishaanu sanitti miicaa bakka dhiigni kiyya keessa gadi cammaqama wayaatti yoo na dhangala'ee wolfooxa wayiitiin akkasitti qabadde keessa micciira obboloota koo akka bishaanii. Isa sanis waaqayyo sa'aatuma sanii qabee narraa dhaabee bilisa na baaseera. Waaqayyo naa galateeffadhaa. Waaqayyo danda'aadha waaqayyo fayyisaadha. Yesuus waa hundumaayyuu harkaa qaba. Guyyaa san waaqayyo wanta hundumaa rakkoo kiyya akka jirutti konferensii sun anumaaf dubbachaa oolee natti fakkaata obboloota koo. Maqaasa yaa ulfaatu inni abbaa danda'a abbaa beekadha. Inni kan biraa immoo akkas kan jedhu ture karuma raajii misgaanu ammas obboloonni kun lama waaqayyo waa'ee keessan na fuuldura qabee natti agarsiisa. Inni bara lakkoofsee kaardii keerra jiru bara dhaloota keetii tokko bara 1982 jedhe inni tokko immoo bara 1987 jedhe inni 87 sun ana lamaan san keessa takka ana jechuudha. Waaqayyo waan karaa keessanii ifa aduu tokko isinirratti baaseera isiniin jedha waaqayyo. Mul'ata adda addaa isinitti mul'isa. Obboleeyyi kun garuu konferensii kana kan affeeramtanii dhuftanis baay'achuu danda'anii wanti ittiin addaan isinii baasu obboleetti lakkoofsa 1987 milikinni isaa kalee keerressi dhukkuba jedhe
yeroo tokko turee dhukkubbiin kalee sitti dhaga'ama jedhe gartokkee tokkicha dhugaadha innis anuma kaleen kiyya karaa bitaatiin ji'as turee qofa ji'a lama sirreen turee qofa naa waraana dhukkubbiin kun natti dhaga'ama. Inni kan biraa ammoo abjuudhanis wanta baay'ee argita wantoota gurguddaa argita obboleettiin kun lakkoofsa 19:87 jedhe dhugaadha innis kan mambiisa kiyyattiin hojjisiifadhee barma aloota kootitii sanirraan kan ka'e dhugaadha abjuudhanis wantoota gurguddaan argaa wantan halkan rafee arge ganama yoon ka'e ija koon argaa maatii koo firreen dawalee waa'ee biyyaarree yoon argaa bulee dawalee yoon isaan gaafadhe qabatummaan dhugumaan mul'ata ijumaan mul'ata dhugaadha eenyutu dawalee sittime kan jedhanii na gaafatan turreen jiru jechuudha maatiin koo. Kanaaf waaqayyo maqaa isaa ulfaatu waaqayyo naa galateeffadha waaqayyo abbaa danda'aadha wanta hundumaayyuu harkaa qaba inni namarraa fuudha dhukkuba namaa obboloota koo. Inni kan biraa ammoo wanti asmarraa isin dabarsuu barbaadu obboloota koo raajuun yeroo wanta waaqayyo isin raawwate oolma waaqayyo isiniif oole ragaa baha maaliif dhugaa bahuu diddan dhukkubni keessa raajii misgaanuu guyyaa tokko kana jedhe waldaa keessatti yeroo tajaajilu obboloonni yeroo fayyitan dhukkubarraa dhugaa bahuu diddanii dhukkubni kan duuba isinitti deebi'utu jira maaliif dhugaa baha waa waaqayyo isiniif hojjete oolma waaqayyo isiniif oole jedhe dhugaadha obboloota koo dhugaa isaa dubbachuudhaaf waaqayyo waan akkanaan naa hojjete oolma akkanaan naaf oole jennee dubbachuudhaaf nuti yookaan sa'aatii dhamnaa yookaan akkana taanaa jennee mikinaatuma adda addaatiin seexanni nu oolchuu danda'a garuu Yesuus immoo danda'a isinitti nima obboloota koo. Dheengadduma gaafuma amusii konfirensii ture guyyuma san dhugaa kanan baa jedheen sagalee koo waraabbadhee bakka achuma waamamee gara hojii deeme yeroon gara hojii deemuu kiseenani amma achi ture hojii kanarra gara silkii kootti deebi'u dhugaa baheetiin kun darbee amiin jechaa jirtu konferensiin jechuudha dhugaa baheetii sa'aatiin na darbee bakka nan aaru ofitti aareen dileeti godhe dhugaa isin jedha dileeti godhe darajaa balbala fuulduraa akkana fuuldura balbalaatti gadi ba'ee gajjedheen wanno moqorqoraa tokko achirraa kaasa yeroon jedhu funyaanuma kiyyaan eegne dhaahennan keessa dhangalee bayyesuus abbaa koo daati nama maddii jirtaa wanti hundumaa nama agartaa jedhee dhugaas niin jedha dhukkubni funuunni duraan na dhiise maaliif obboloota koo nuti hojii waaqayyoo baay'ee guddaadha wanta baay'ee nurraa qallalcha wanta baay'ee danda'a Yesuus daqiiqa tokko sekendii tokko yoo qabaan mee gara Yesuusitti laphee keenya adeeffannu mee walitti haa dhiyaannu walitti dhiyeenyan waaqayyo keenya haa galateeffannu mee waliif haa hubannu wanta hundumaa obboloota koo isiniin jedha baay'ee tokko bakka isan kaasuu dhaqesan irreen kaasnee harkuma kootiin qabadhee darajaa irratti hanxabaxabame dhiigni koo achi harkuma koon qabadhee ol deebi'ee kushinaat wambarii irra taa'een Yesuus dhiifama abbaa koo dogongorri kan kooti nan dogongorri dhiifama naa godhi jedheen nan bu'e sa'aatii sanii qabee humanarraa dhaabbate funuunni sun hagaarraatitti naguma kooti kun waaqayyo maqaa isaa ulfaatu dhuga bahiitii jechuun nutti qallaali fakkaata waaqayyo biratti gatii qaba waaqayyo biratti wanti hundumtuu yoo gatii qaba nu biratti garuu qallaali fakkaata
mee kanan aaru jedhee ergasii gaafinatti ta'e sababni akka godheetoyi sa'aatiin darbee wanti dileetiin agoosu sun jiru ture haa ta'u ture garuu ofittis aaree bakka sirumaayyuu kan caalu Yesus waa baay'ee harkaa qaba qoysin agarsiisa hojiin kee kan akkanaati karaarra gortee dogongorarra jirtadhe osoo daqiiqa lama hin guutin fuudhee natti agarsiisa ammoo bakka narraa deebisimmoo akkuma fuudhe sanitti narraa kaase waaqayyo danda'aadha kanaaf waaqayyo wanta nuuf raawwate hundi keenyayyuu dhugaa waaqayyoof haa baanu obboloota koo hin sodaatina nama sodaatina hin affarina maaliif hojii waaqayyo baay'ee kan nama gargaaru baay'ee kan nama gammachiisu malee hojiisa kan nama gaddisiisu hin jiru bu'aa keenya kolfatti gadda keenya gammachuutti kan nu jijjiiru abbaan nutti hin jijjiiramne obboleessi namatti jijjiirama obboleetti namatti jijjiiramti haadhirreen namatti jijjiirama abbaan namatti jijjiirama kan namatti hin jijjiiramne kan naman irraafan Yesus qofa kanaaf waaqayyo naa galateeffadhaa sinitti dheeressee dhiifama obboloota koo nagaan naa tura eebbifamaa dogongoreeraadhe dogongora na oolchaa